Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumoo uummatarraa oduu isin dhageessifnaa jalqaba irratti hangafoota oduu. Dookumantariin Ateetee ayyaana hawwataa eebbifame. Yuunivarsiitiin Finfinnee barattoota 200f carraa barnoota bilisaa kenne. Irreechi hora Finfinnee fi hora Arsadee bara kanaa kabajamuu walii wal qabatee qophiiwwan jala bultii adda addaa taasifamaa jira. Lammiileen Itoophiyaa 79 ol Suudi Arabiyaa irraa gara biyya isaaniitti deebifamanii jiru. Oduu kennaa biyya alaatiin ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antooniyoo Bilinken muddama ba'aa giddu galeessaatti hammaate irratti hirmaachuudhaaf gita isaanii kan biyyoota Awurooppaa waliin Paarisitti wal ga'u. Oduu isinitti himuun kan isin wajjin turan Jibriil Muhammadii amma oduu bal'inaan. Dookumantariin Ateetee ayyaana hawwataa eebbifame. Filmiin dookumantarii aadaa Ateetee ayyaana hawwataa kaleessa fulbaana 18 bara 2024 magaalaa Finfinnee hoteela Sharaatan Addisiitti sirna ho'aadhaan eebbifamee jira. Guutuu gabaasichaa akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Dookumantariin Ateetee ayyaana hawwataa eebbifamee jira. Filmiin dookumantarii aadaa Ateetee ayyaana hawwataa kaleessa fulbaana 18 bara 2024 magaalaa Finfinnee hoteela Sharaatan Addisiitti sirna ho'aadhaan eebbifamee jira. Dookumantariin dargaggoo Roobsaa Waabetiin barreeffame kun dhaabbata piroodakshinii fiilmii Nubiyaatiin qophaa'e. Sirnicha irratti abbootii gadaa, haadholii siinqee, koomishinii turizimii Oromiyaa Aadde Lalisee Dhugumaa dabalatee keessummoonni waamichi taasifameef baay'een argamanii jiru. Ateeteen kennaa guddoo aadaa Oromoo keessa jiru yoo ta'u, innis ayyaantummaa uummata kanaaf kenname kan humna salphaa fayyadamuudhaan rakkoo guddaa ittiin furatan, hawwii qaban ittiin ibsatanii fi milkaa'ina argatan immoo galata ittiin galfatan sirna guddaadha ture. Sagantaa Ateetee kanarratti suuraan haadha siinqee caalbaasiidhaan qarshii miliyoona 4tti gurguramee jira. Yuunivarsiitiin Finfinnee barattoota 200f carraa barnoota bilisaa kenne. Yuunivarsiitiin Finfinnee barattoota qormaata kutaa 12ffaa bara 2016 fudhatan qabxii 500 fi sanaa ol galmeessan 200 dorgomsiisee carraa barnoota bilisaan kennuudhaaf ta'uu beeksiseeti jira. Dabalataa gabaasichaa akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Yuunivarsiitiin Finfinnee barattoota 200f carraa barnootaa bilisaa kenne. Yuunivarsiitiin Finfinnee barattoota qormaata kutaa 12ffaa bara 2016 fudhatanii qabxii 500 fi sanaa ol galmeessan 200 dorgomsiisee carraa barnootaa bilisaa kennuufi ta'uu beeksisee jira. Yuunivarsiitichi bara kanaa eegalee guutumaan guututti of bulchuu kan eegale yoo ta'u, barattoota isaa sirna simannaa mataa isaatiin dorgomsiisee fudhachuu galmee eegaluu beeksisee jira. Dhiyenna kana qormaata seensa barattootaa qopheessee akka kennu akkasumas immoo ga'umsaa fi iftoomina bu'uura godhachuun kan simatu ta'uu isaa eeree jira. Kanaan wal qabatee barattoota qabxii olaanoo galmeessan 200 dorgomsiisee carraa barnootaa bilisa tajaajila kafalee fi dorgommii waliin kan kennu ta'uu isaas beeksisee jira. Kunis yuunivarsiitichi burqaa barattoota ga'umsaa fi beekumsa qabanii ta'uudhaa fi murannoo hojjechaa jiraachuu akka agarsiisu ibsee jira. Irreechi hora Finfinnee fi hora Arsadee bara kanaa kabajamuu walii wal qabatee qophiiwwan jala bultii adda addaa taasifamaa jira. Agarsiifnii fi baazaariiwwan irreessaa fulbaana 18 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti magaalaa Finfinnee giddugala egzibiishinitti akka eegalamuuf biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa ibseeti jira. Dabalataa isaa akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Irreecha hora Finfinnee fi hora Arsadee bara kanaa kabajuu waliin wal qabatee qophiiwwan jala bultii adda addaa taasifamaa jira. Agarsiisaa fi baazaariin irreessaa fulbaana 18 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaa magaalaa Finfinnee giddugala egzibiishinitti akka eegalu biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa ibsee jira. Gama biraatiin daandiin xiyyaara Itoophiyaa hawaasni diyaaspooraa irreessa irratti bal'inaan akka hirmaataniif gatii tikeettaa 20% xiqqeessuu ibsee jira. Akkasumas qophiiwwan adda addaa jala bultii irreessaaf dhiyaatan qophiitti jiraachuu ibsee jira. Bacaqii gannaa ba'ee
birraan bariinaan ayyaanonni birraan bari'uudhaan akeekanii fi irreechaaf nama kakaasan kabajamuutti jiru. Ayyaanonni akka qaammee yookaan qunni daddarbaa fi goobee fi shinooyyee fa'aa kanneen biraa kana keessatti kabajamanii fi kabajamuutti jiranidha. Irreechi ayyaana guddicha uummata Oromoo kan hora Finfinnee fi hora Arsadeetti kabajamu jala gahaa jira. Qophiileen adda addaas taasifamuutti jirani. Waajirri aadaa fi turizimii Oromiyaa baazaarii fi agarsiisa yeroo jalqabaatiif walta'iinsa dhaabbata investimentii fi piroomeeshinii egeree waliin ta'uudhaan qopheessutti jiraachuus ibsee jira. Agarsiifnii fi baazaariin kun walitti hidhamiinsa gabaa fi carraawwan dinagdee bakkeewwan kabaja ayyaanaatti uumuudhaaf kan kaayyeeffate ta'uus ibsamee jira. Baazaarii fi agarsiisa kanaan agarsiisa daldala garaagaraa kanneen akka uffata aadaa, faayawwan adda addaa, oomisha baankota, ogeeyyota kalaqaa, hojii uumtotaa fi dhaabbilee biroo oomisha isaanii kan irratti dhiyeessanidhaas jedhamee jira. Akkasuma jala bultii irreessaa irratti agarsiifni biroo fi konsartiiwwan gurguddaan qophaa'utti jiraachuun ibsamee jira. Jala bultii irreessaa hora Finfinnee fi hora Arsadee irratti konsartiiwwan weellistoota jajjaboon irratti argaman jedhamee qophaa'atii jira. Agarsiisni uffata aadaa fi kanneen biroo bal'inaan sagantaa jala bultiitti dhiyaachuun qophii taasifamu jiraas jedhanii jiru. Sirna kabaja ayyaana irreessaa kana irratti uummanni biyya keessaa fi biyya alaa bal'inaan irratti hirmaataas jedhama. Lammiileen Itoophiyaa 79 ol Suudi Arabiyaa irraa gara biyya isaaniitti deebifamanii jiru. Baatileewwan shanan darban keessatti lammiileen Itoophiyaa 79,400 ol Suudi Arabiyaa keessatti haala rakkisaa keessa jiraachaa turan gara biyya isaanii deebifamuu isaanii ministeerri dubartootaa fi hawaasummaa beeksisee jira. Guutuu gabaasichaa kittaanutti isiniif dhiyeessa. Lammiileen Itoophiyaa 79 ol Suudi Arabiyaa irraa gara biyya isaanii deebifamuun ibsamee jira. Baatileewwan shanan darban keessatti lammiileen Itoophiyaa 79,400 ol Suudi Arabiyaa keessatti haala rakkisaa keessa jiraachaa turuu isaanii gara biyya isaanii deebifamuu isaanis ministeerri dubartootaa fi hawaasummaa beeksisee jira. Guyyaa har'aas lammiileen Itoophiyaa 395 gara biyya isaaniitti deebi'anii jiru. Isaan kunis dhiira 328, dubartoota 56 fi daa'imman 11 yoo ta'an kanneen gara biyyaatti deebi'an keessaa 9 umriin isaanii waggaa 18 gadi ta'uun ibsamee jira. Lammiilee kanneeniifis buufata xiyyaaraa fi wiirtuuwwan tursiisaa keessatti hordoffii fi kunuunsi barbaachisu gochuun maatii isaanii waliin walitti makuudhaaf hojjetamaa jiraachuu ministeerichi ibsee jira. Lammiileen kunniin gara biyya isaaniitti deebisuudhaafis torbaanitti balallii xiyyaaraa 12 gaggeeffamaa kan jiru yoo ta'u hanga ammaatti lammiilee 79,400 ol deebisuun danda'amee jiraas jedhu. Oduu kennaa biyya alaatiin ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antooniyoo Bilinken muddama ba'aa giddu galeessaatti ammaati irratti hirmaachuudhaaf gita isaanii kan biyyoota Awurooppaa waliin Paarisitti wal ga'u. Dippiloomaatonni olaanoo UK, Xaaliyaanii fi Paaris dhimma ba'aa giddu galeessaa fi Yuukireen irrattis ni mari'atu. Dabalataa gabaasa kanaa kittaanutti isiniif dhiyeessa. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antooniyoo Bilinken muddama ba'aa giddu galeessaatti ammaati irratti mari'achuudhaaf gita isaanii kan biyyoota Awurooppaa waliin Paarisitti wal ga'u. Dippiloomaatonni olaanoo UK, Xaaliyaanii fi Faransaay dhimma ba'aa giddu galeessaa fi Yuukireen irratti ni mari'atu jedhame. Mariin isaanii garuu haleellaa meeshaalee qunnamtii miseensota Hezbollaa fi namoota Liibaanos keessa jiraatan biroo irratti raawwate irratti xiyyeeffata. Bilinken gartuun kamuyyuu lola babal'isuu dhiisuun dhimma murteessaadhaas jedhee jira. Bilinken gartuun kamuu lola babal'isuu dhiisuun dhimma murteessaadhaas jedhani. Falli lola Israa'elii fi Hezbollaa gidduutti gaggeeffamu dhaabuu Gazaa keessatti dhukaasa dhaabuudha jedhama. Mootummaan Israa'el yaada kana fudhachuu fi dhiisuun ifaa mitis ta'e. Mootummaan Israa'el yaada kana fudhachuu fi dhiisuun isaas ifa hin taane. Dippiloomaatonni garuu waraanni babal'achuu akka malu yaaddoon jiraachuu dubbatanii jiru. Egaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguma ummataarraa oduu narraaf qopheeffanne kanneen hangammaa turanii oduu isin dhageessuun keessi wajjin turan Jibriil Muhammadii ogummaa kaameraaf teeknikaan Umar Jamaaltu nafaana ture qophiilee OFM kanneen hafa waliin turtii gaarii.